Zabana kana badde maalsa? Saban kana iddoo walboon hundi isaaniillee takkaa si argin beeku jiru. Har'uma akka isaan si arginu. Nambara kee gaafa namarraa fudhadhee jiru telefoonni kee naagalagu. Silkiin torbaan kana keessa cufaa turte amma baneen jira garuu. Ashe. Garuu nagaa qaba. Nagaa wallaa fayyada. Jireenyi maal fakkaata? Jireenya akkasumadha. Kutaadha nagaa. Fakkaata qooyi maqaa feetillee suuduu ba'aan dhagee kanuma sirriiti. Sirriidha kam dhageesseeti? Bashannantuu hajaamuun dhagee. Anillee suuduu ba'aan dhagee fiixaa hajaamuun dhagee. Sirriidha. Nagaa qabdan. Fayyada. Saahiban meedaa badaa? Badaa saahiban Nagaa. akkami? Fayyaa. Nagaami? Gaarii. Kana wallaahi. Gaafii takka isin gaafachuu ni danda'a. Kanuma dandeessan jaalallee yaa wajjin hin jira. Gaafiin tun akkam. Gaafii sasalphoodha. Jaalallee lameen jidduutti taataa turte gaafii. Ni danda'amu? Karaatu ba'a. Karaan iddoo teessan maddirraan ba'a. Ati akka jarraa sagaraan si mudde. Sagaraan haalaan si muddee gaafa ati gatteessu sagaraa ba'uudhaaf gizee gatteesse. Akka jarraa simumaa sagaraa ba'utti jaalalleen turte gaafa sitti dhufte. Mee maal jettaan? Sagara sitti dhuftee si dubbisuudhaaf ishiin oggoo si bira geesse. Dubbisuu tam anaa gattaa himu. Eegaa sagaraa ba'uu jirtaa mire. Oggoo ishiin sitti dhuftee sagaraan bahuu jira moo? Narraa deebi'ettaa moo maal jettaan achumallee eegattaa moo maal jettaan? Akkasuma jiru. Fakkeenyaaf akka malee hin qabamne iddoo teenya keessa karaa ba'a. Iddoo teenya keessa eegi karaan ba'e karaa san deemaa dhuftee mire an akka tasaa ta'e karaa iddoo teenya keessa buusan irraa illee fagaannee sanuma keessa hin taa'e irraa gassiqee. Garuu ijinuma qabdii miree anaa iddoo hojjetu ni galti. Duuba gosan ati iddoo jirta. Oggoo ishiin sitti dhuftu san si feetii miree biyyoon jaalalleeteetimi. Sitti dhuftee miyyoo sana ni jaalattat. Fakkaadis qoree firraa baatu jira achuma dhaabbaddoon jaan. Haala si feetii bara ishee si dhungachuuf haadha fi haala akka faasitti dhiyaachuu saniifuu akkamitti sirraa deebite. Irraan gattaa. Sagarbarra gatteessa. Duuba ammaaraachi biraan qabudha. Ammaaraachi biraa waan hin qabneef alfaati gaaffii kanaa maaliif hin qabu? Si mudatte. Egaa jechuun nama mudachuu osoo hin ta'in nama hedduu mudachuu danda'u. Garuu musiibaadha beekan. Ani garuu waan carraa biraan qabneef yoo akkasumatti irra taa'ee akkasitti yoo irra gatteessu si balleessa. Bishaanii baasaan waan bishaan baasuuf irruma gattaa onaa wayyaa gizee isii onni hatteef abbaa wayya faayaa jira. Harkaan akkana ta'ani. Debre ta'an. Fakkaaree duuba maal? Bareegaa filannoo biraan qabduun. Sirri. Akkasitti illee bareedadha. Warri TikTokis, warri YouTubaatis ana waan reenjii hayyuu like, share, comment jala nuufaa isiniin jenna jaalatamtoota kabajamtoota keenyaa ulfaadha.